ميلالا كللوني جدا ساتو دي فما أكبودن جلن كان ما ترير فما يو كان جلتي هفا يو كان مجرما المهاني سكاسما دبينغا فدائما أمري ربي تلقى حكيتي هرير فما بودا دالو تابدي فما نسري دا قلبي ديني إسلام ماني فبانا وقرسي نسري ديني هنجن مالي ربي بسم الله الرحمن الرحيم. Hi guys, kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi rabbi bakka jirtanitti hunda keessan isin haa qaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Guyyaa har'aa barattoota qaqqaalii qabannee asitti dhiyaanne gaaffii deebii kana obsaan nu dhaggeeffadhaa jechuun afeerraa teenya. Hayyee nadhi rasuulli rabbi saabaa kiyya keessaa kophaa deema kophaa kaafama kan jedhan eenyu? أبو ذر الغفاري صحابة رسول الله كسائجتي رسول الله كان جدم أينو. حذيفة صحابة رسول الله كسا خطبة كان تاريخ التابع أينو. معاوية سورة قرآن كان دلك أبوت سورة تامي. مزمل قرأت كفاسيف كنّي هنرجعني يالي كاف نرجعني سوران جلك ببوت يقرأ منشدوتا خيسا إني جالا رايا بامجا هاي سجل ساني نوافيرون زنديسا إين إيران دتيبيا دا أماس وانا تنكو بلومان بربادا إسما كودكو أكنون جدو قفتي خالكو من المؤمنين رجال صدقوا أكنوا دمكو الله يا رحماني ولوك أبديني رحمة خيتيني. هاي ما شاء الله قدرت ربي سيف هذا بلو بيكم هاي سعد تدبر سعد ربي جلك بمال أمي كلامة الرجال قويا خبي قويا عرفة نبي جن إبدتي درب مئنو نبي إبراهيم يا ربي نكاين بني ربي إبدان أكم جدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صحابة خيسا ما شاء الله قدرت صحابة خيسا سيف الله المسلول أين خالد بن وليد. نمني نما جالو نما مال كبودا nama maal naka qabu hin arganne yaali ulamaa'i hin arganne carraasiif kanneen mootummaa إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. namni nama caalu nama obsa qabudha. Quraana karaa miidiyaa dabar. Quraana keessaa kan bismilloota of keessaa hin qabne yookiin kan bismillaadhaan hin eegalle subaatan. Kaaf. Hin arganne yaali. Maryam. Hin arganne. Tabaarak. Suuraan quraana keessaa kan bismillaa hin qabne tawbaa yookaan baraatu. Suuraa quraana keessaa bismillah yeroo lama kan of keessaa qabu suuraa ta'e. Suuraan namli. Hayyee nu qaruurii dandeessaa? إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Suuraa hayyee uumamni ilma namaa akkaataa meeqatti uumame? Afur. Hayyee nu lakkaa'e. Adam haadhaa fi abbaa malee uumamu. Hawa haadha malee uumamu. Nabi Isaan abbaa malee argamu. Akkuma ammaan tanaatti haadhaa fi abbaa irraa uumamu. Afur. Hayyee argattee jirta. Diraamaa keessatti haadha malaa maaliif sin jaalatu? Akkuma quraanni jedhutti haadhaa fi abbaa keessanitti toloola. Akkuma jaanitti haadhaa fi abbaa kiyya toloole waan isaan jaan godhee fi akkasitti mataa biyya rabbi si haa godhu jaanii du'aayin haa godhanii du'aayin sannaaf kee balantanatti. Hayyee nabiyyiin ableen qalamee nabiyyaa. Hayyee argattee jirta maashaallah.
galatoo maalaa isinja hayyee gaafii qabannee dhiyaanne xumurra jira. Gaafii waliigalaatiin isin gaafadha. Gaafii kana kan dura deebisudha. Mootummaan Itoophiyaa bara 2014 bulchee mootummaa kan Abiyyi. Hayyee akka ta'e addunyaa kanarraa maal jaalladha? Amjaadhaan gaafadha. Addunyaa kanarraa maal jaalladha? Tokkoffaarra quraanaan jaalladha. Lammaffaarratti haadhaan jaalladha. Sadaffaarratti abbaadhaan jaalladha. Hayyee maashaallah argattee jirta. Amma kanan nadiidhaan gaafadha. Uumama jiran kana keessaa maaltu si jibbisiisa? Wanti na jibbisiisu kaafira. Maaliif? Waan isaan amantii Islaamaa kanatti dhiibbaa dhageessu baraniif waan dawwii Qur'aanaa ta'an. Hayyee maashaallah argattee jirta. Gaafii sadaffaadha. Amma sa'adiin gaafadha. Har'aan tana osoo mootummaa taate uummataaf maal goota? Miskiinaan gargaara. Hiyyeessaan gargaara. Hukumiin Qur'aanaa akka ol taatuun godha. Tokkoffaarratti rakkataan gargaara. Lammaffaarratti hiyyeessaan gargaara. Akka biyyattiituun Qur'aanaan bultuun godha. Rakkataa gargaaruudhaan xiyyeeffata. Hayyee kanarraa maal taane? Qur'aana tokkoffaarratti Qur'aanaan jaalladha. Lammaffaarratti haadha kiyyaan jaalladha. Sadaffaarratti abbaa kiyyaan jaalladha. Hayyee maashaallah. Allah isin hundinuu gaafii qajeeloo deebistanii jawaadhaan isin jaalladha.